Maqabbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Waan hundumaan dursa Waaqayyo gooftichi gooftotaa, mootichi moototaa hundaa kan qabu, hundaas gochuu ni danda'u. Biyya keenya nagaa taasisee hunduma keenyaafis immoo nageenya nu laatee akkuma yeroo darbee har'a geenyee mana isaa keessatti argamnee oolmaan ni nu ooleef gochaan ni nu godhe hundumaatiif galata kee jennee akka galateeffannuuf isa nu dandeessise. Seeroo kana nu laate. Maqaan Waaqayyo Waaqa abbootii keenyaa, maqaan Waaqayyo Waaqa jiraata bara baraa kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Kabajamtoota abboota koo luboota, kabajamtoota obboloota daaqonoota, kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoollee giiftii keenyaa kan dubaroo Maariyaamii, jaalallee qulqulloota ergamootaa, jaalallee toloota wareegamtootaa, Yerusaalem ishee samii sanaaf kaadhimamtanii galaa galgalaa karaa dheeraa kan ittiin deemtan sana qopheeffachuudhaaf mana Waaqayyoo keessatti kan argamtan hundumti keessan maqaa Waaqayyo isa jiraataan attam ooltanii. Ameen. Nagaa faraarri Waaqayyoo yeroo hundumaa hunda keenyaaf kan baay'ate nuuf haa ta'u. Galata Waaqayyoo jennee kan galateeffanne kana itti tolee jaallatee galata qulqulloota ergamoota isaatii, galata toloota abboolii keenyaa olii keenyaa isaaf adda ba'anii gadaamii seenanii kan jiraatan fudhatee itti gammadee isaa kan biraaras kan jiru Waaqayyo galata keenya, faaruu keenya, aarsaa keenya nu fudhatee Waaqarraatii hunda keenya nu haa eebbisu. Akka iyyamaaf jalala Waaqayyootti barumsuni amma waliin barannu ba'eessa gootee mata duree jedhu waliin barannu. Sagalee kanaa kan argannu Wangeela Maatewos Qulqulluun barreesse boqonnaa 25 lakkoofsa 21 fi 23 irratti arganna. Ba'eessa gootee. Egaa gara mata duree barumsa kanaatti seenuudhaan fuula dura Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 irraa kaasee barraa'ee kan jiru ergaa gabaabaa inni qabuun duraan dursee gabaabsee isinitti himuudhaaf yaala. Egaa akkuma beekamu har'a edda xoomii guddaan kun jalqabameetii sanbata guddaa isa ja'affaadha. Sanbata guddaan inni ja'affaa kuni qulqulluun Yaareed abbaan qooqaa biyya Itoophiyaadhaa hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee maqaa moggaasa akka inni itti kennetti Gabreheer jedhama. Jechi kun jecha Giiziiti. Hiikoon isaa garuu maal jechuudha? Hojjetaa amanamaa yookaan hojjetaa garraamii jechaadha. Egaa waa'ee isa kanaa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos kan inni dubbatee guyyattii har'aa kanaa akka lallabamuu qabu abbooliin keenya kitaaba Gitsaawee irratti kaa'aniif jiru jechaadha. Haaluma kanaan ganamas baranneerraa mee guyyaa kana immoo gabaabsinee waliin ilaallaa Waaqayyo nu agarsiisu. Akkas jedha. Gooftaan Iyesuus Kiristoos biyya lafaa kanarraa waggaa 3 ji'a 3 aboo guddaadhaan dhugaa barsiisaa turetti fakkeenya garaagaraatiin barsiisaa ture. Waa'ee dhufaatii isaatii isa lammaffaa sanaa nama attamiitu gatii isa biraa argachuu akka danda'u, gaafa dhufaatii isaa isa lammaffaatti gatiin kennamu maal akka inni fakkaatu, namni immoo gatii guddaa Waaqa biraa argachuudhaaf kan isa dandeessisu maal akka ta'e gaafa barsiisu akkas jedhe. Mootii qabeenyaa guddaa qabu tokkotu ture. Kanaaf qabeenyaa qabu kanaanii namoota waamee akkaataa dandeetti isaaniitti ittiin nagada buufadhaa jedhee maallaqa itti kenne yookaan maglita itti kenne. Haaluma kanaan isa tokkotti 5 kenne, isa tokkotti immoo 2 kenne, isa tokkotti immoo 1 kenne. Egaa deebi'ee dhufa. Gaafan deebi'ee dhufu bu'aa isaa wajjinan sin harkaa fudhadhaa, bu'aa isaan sin gaafadhaa, ittiin daldalaa, ittiin hojjedhaa
bu'aasaa buusaa naaf fidaa jedhee itti kennee jedha. Egaa itti kennee deemee jedha. Haaluma kanaan inni shan fuudhe sun bu'ee ba'ee shan buuse. Shanirraa shan buuse. Inni lama fuudhe immoo bu'ee ba'ee jooree jawwaree dafqee lamarraa lama buuse. Wal qixa jechaadha. Inni sadaffaan tokko fuudhe garuu abbaan qabeenyaa kanaa cimaadha. Iddoo itti bittimmeessine walitti qabata. Iddoo hin facaafneef immoo haammata. Kanaafuu hattuun irra kaafuute immoo waan an kafalu qaba jedhee qotee awwaalee jedha. Haaluma kanaan yeroon isaa gaafa ga'u abbaan qabeenyaa guddaan kunii hin dhufe. Gaafa dhufu meesan sinitti kenne fidaa attam gootan jedhee gaafate. Gaafa kana namoonni akka humna isaaniitti itti kenname fuudhan sun inni shan fuudhedha yaa gooftaa koo shannatti laattee turte. Kunoo waannaan ganzaba kidilaa kunoo shan kunooti. Shan immoo nan buusedhaa kunoo jedhee gooftaa isaatti kenne jedhe. Yeroo kana lakkoofsa 21 irratti ba'eessa goote hojjetaa amanamaaf gaarii kana kottu gara gammachuu maaddii gooftaa keetiitti ol seeni ittiin jedhee jedha. Maalittiin jedhee ba'eessa goote. Maaduree barumsa keenyaa naa qabadha. Ba'eessa goote hojjetaa amanamaaf gaarii kana. Kanaafuu kottu gara gammachuu mootii keetiitti gara maaddii mootii keetiitti ol seeni ittiin jedhee jedha. Sadaffaffaas gaafate ilaala manatti laattee turte gooftaa ijoo birrii keetis hin barreessine. Kunoo ittiin daldaalee ittiin nagalee bu'ee ba'ee kunoo lama buuse waannaan isaas kunooti bu'aan isaas kunooti jedhe. Lakkoofsa 23 irratti isaanis maal jedhee ba'eessa goote hojjetaa gaariif amanamaa nana. Waan xiqqoo irratti kan amaname waan guddaa irrattis ni mudama. Atis gara gammachuu mootii keetiitti seeni ittiin jedhee jedha. Sadaffaa bira gaafa dhaqu yaa gooftaa koo jedhe. Ati baay'ee hojiin kee cimaadha. Murtoon kees ulfaataadha. Kanaaf sin sodaadha. Atoo iddoo itti hin bittimmeessineeti walitti sassaabadha. Iddoo hin facaafneef immoo haammata. Kanaafuu anoo birrii kee kam hin balleessine ittiinis hin danda'anne anoo boolla qotee awwaalee ilaa kunoo jedhee itti kennee jedha. Yeroo kana abbaan qabeenyaa kanaadhaa isa sadaffaa hin galateeffanne. Sila maal harkaa fuute? Maal harkaa fuute sila? Hojjetaa dhiba aananaa. Hojjetaa dhiba aananaa. Sila maal harkaa fuute? Kan qottee awwaaluudhaaf jirtu. Firdiin koo cimaa ta'uusaa erga beekte sila maal harkaa fuute? Namicha kana harka isaa miila isaa hidhaa gadi baasaa gara dukkana limiti alaatti darbadhaa jedhe. Edda jedhee booda maal jedheeni namni waan xiqqoo irratti amanan waan guddaa irratti muudama argata. Isa qabuuf itti dabalama. Isa hin qabne immoo innumti qabu iyyuu irraa fudhatamee gara dukkana alaatti ni darbatamaa jedhee barumsa isaa xumuree jira. Egaa yeroo isaan beektanii kan isinitti kenname sana dammaqaa hojjedhaa galaa keessan qopheeffadhaa jedhee barumsa isaa gabaase. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo abbaan qabeenyaa inni jedhame kun eenyu? Biyya fagoo deemee jechuun maal jechuudha? Itti kennee biyya fagoo deemee jechuun maal jechuudha? Abbaan qabeenyaa inni jedhame gooftaa Yesuus Kiristoosi. Biyya fagoo inni jedhame Sirraa Ariyaatti ol deemuusaati. Waggaa 33 ji'a 3 biyya lafaarra ture. Deebi'een dhufa jedhee gara Ariyaamitti ol ba'e. Ariyaam irraa ganaa hin dhufu. Gaafa dhufu sana akka humna keenyaatti kan nutti kenne sana nu gaafachuudhaaf jira. Imaanaa nutti kenne sana nu gaafachuudhaaf jira. Bu'aa buuftanii moo ganzaba nyaachiftani? Bu'aan keessan meeqa? Moo qottanii awwaaltani? Jedhee nu gaafachuudhaaf dhufuudhaaf jira waan ta'eef abbaan qabeenyaa inni jedhame isaadhaa biyya fagoo jechuun Sirraa Ariyaamitti ol ba'uusaa kan agarsiisudha. Egaa achirratti akka humna isaaniitti itti kenne jedha. Yaa maatiiwwan Waaqayyo keenya dhugaadhumatti beekaa beektotaati. Ogeessa ogeessotaati. Namatti akka humna namaatti akka dandeetti namatti kenna malee waan humna keenyaa walitti hin kennu.
wanta hojjechuudhaaf fedha qabnu akka humna keenyaatti nutti kenna. Hundumti keenya ga'ee keenya fudhanneera. Ga'ee nutti kenname sana beekuu fi itti hojjechuun hojjennetti gubachuun ga'ee hunda keenyaa taa'echa. Akka humna isaanii ta'e akka humna keessatti kan fudhatan san mee xiinxalaa yaada. Isa tokkotti jedhe shanitti kennee jedhe. Shanitti kenne jechuun maal jechuudha? Shan maali? Inni shan fuudhe kun eenyu? Inni shan fuudhe jedhame kun hiikoo wangeelaadhaan iccitii baay'ee qaba. Inni jalqabaa Museedha. Museen imaanaa Waaqayyo harkaa fuudhe sanaan kitaaba gurguddaa kitaaba seeraa shan barreesseera waan ta'eef Museen iddoo hojii Waaqayyo kanatti waamamee kaasee waggaa 40 guutuu tajaajile. Kitaaba gurguddaa shan barreesse. Kitaaba inni barreesse kunis seera uumamaa, seera ba'uu, seera leewotaa, seera lakkoomsaa fi seera keessa deebii shanan kana barreesse. Kanaafuu akka Museedhaa isa ergama fuutan sana sasinitti kenname sana ofii keessaniifis dhalootaafis kaa'aa jecha. Kanaaf inni abbaa shanii hiika tokkoffaa isaa irratti eenyuun agarsiisannaa jettanii Musee tokkos ofii isaa fakkeesse ofii isaatti aanse Iyyaasuu tajaajilaa isaa taasiseera. Duuka bu'aa isaa taasiseera waan ta'eef Museetti fakkeeffame. Mee iddoo kana dhaabadhaa. Sinis mee waan barattanii waan dhageessanii maal barreessitan? Akka humna keessanitti laphee keessan irratti maal barreessitan? Laphee riyyaa keessanii keessatti maal barreessitan? Sin duukaa bu'ee akka tajaajiluudhaaf immoo duuka bu'aa meeqa horattan? Meeqa qabdu? Amma barattan amma qabdan sanaan hiriyyaa keenya illee duukaa buusuun hiriyyaa keenya illee jecha baranne dhageenya san sammuu isaa keessatti katabuun bu'aa buuseedha waan ta'eef yaada. Tokkos inni abbaa shanii jedhamee Phaaphaasota. Phaaphaasonni abbaa kennaa shanii warra qabamanitti fakkeeffamu. Maaliif jennaan isaan luba muudanii daaqunii muudanii akka isaan tajaajila mana Waaqayyoo keessaa hojjetan taasisu. Lubi muudame kun immoo silxaana cuuphaadhaaf dibata cuuphaadhaaf diba qurbaana qulqulluu laata cubburraa hiika mootummaa Waaqayyoodhaaf namoota baay'ee qopheessa waan ta'eef hiika lammaffaa isaa irratti abbaan shanii Phaaphaasota. Tokkos abbaan shaniidhaa luboota. Lubootis aboo lubummaa isaaniitiin namni amantoota baay'ee muuduudhaan silxaana aboo cuuphamuudhaaf kennuudhaaf qurbaana laachuudhaaf cubburraa hiikuudhaan mootummaa Waaqayyoodhaaf qopheessu waan ta'eef fakkeenya isaanii. Tokkos fakkeenya barsiisota wangeelaadha. Barsiisonni wangeelaadhaa nama baay'ee isa jallaa fudhanii qajeelchu, isa doofaa fudhanii qaru, isa wallaalaadhaaf beekumsa godhu, isa xuraa'ee qulqulleessu mootummaa Waaqayyoodhaaf qopheessanii nama baay'ee gara jireenya qulqullinaatti, gara hojii amantiitti, gara humna isaan beekumsa ishee gara Waaqayyoon tajaajiluutti fidu waan ta'eef tokkos fakkeenya amantootaati. Tokkos fakkeenya qulqulluu Phaawulosiiti. Phaawulos ergaa gurguddaa baay'ee biyyoota 14 barreesseera. Tokkos ofii isaa fakkeessee duuka bu'oota baay'ee horeera. Kan akka Xiimotewos, kan akka Tiitoo fa'aa namoota baay'ee ofii isaa fakkeessee qareera waan ta'eef fakkeenya qulqulluu Phaawulosiiti. Tokkos jedhe gaafa hiikan fakkeenya amantootaati. Amantoon lallaba wangeelaa dhaga'aniin barataniin iccitii mana kiristaanaa baratanii sammuu keessa kaawwatanii amantiitti jabaatanii dhaabatu. Tokko amantiitti jabaatanii dhaabatanii booda hojii amantii hojjetu. Lama gammachuu sagalee Waaqayyoodhaan jiraatu. Sadii waan isaanirra ga'u hundaa obsaan dandamatu. Afur arjummaadhaaf gaarummaadhaan immoo deddeebi'u. 5 duchaadhumatti ija hojii hafuuraa 9 hojjetu. Amantoonni dabalatanii booda Galaatiyaa boqonnaa 5:22. Kanaafuu abbaan makliiti 5dha. Hunduma keessan hunduma keenya jecha. Keessumatti warra ija hojii amantii hojjetan. Haa ta'u egaa
egaa namichi inni abbaa shan fuudhe sun gaafa gooftaan dhufee gaafatu sansitti kennattan goote gaafa ittiin jedhu egaa shanatti laal shanammoo fadhee jedhe maalitti jedhe gooftaan ba'eessa gootee jedhe ba'eessa goote hojjetaa mana manana kottu gara gammachuu gooftaa keetitti seeni ba'eessa goote hojjetaa mana manana kottu gara maaddii mootii keetitti ol seeni irraa sooratu jedhee jedhe amma naaf sinittis nutti kennameera oote gaafa gooftaan deebi'ee dhufu ba'eessa goote nuun jedhamoo laata hojjetaa manana nuun jedha laata deebiitti kenna waan dhageessaniin bu'aa buusuu qabu waan dhageessanitti hojjechuu qabu sagaleen waaqayyoo sin dhageessan sin irratti ija naqachuu qaba ija naqatee argamuu qaba jechaadha ni lammaffaadhaa lama fuudhee lama buusa inni immoo eenyu fakkeenya eenyuti tokkos fakkeenya qulqulluu Phexrosiiti qulqulluun Phexros kitaaba lama barreesse waan ta'eef kitaaba Phexros tokkoffaa lammaffaa kan jedhu barreesseera waan ta'eef fakkeenya qulqulluu Phexrosiiti inni abbaa lamaadha tokkos qulqulluun Phexros ofii isaa fakkeesse duuka bu'aa Qelemenxoos nama jedhamu of duukaa buusee qareera edda inni du'ee boodallee Qelemenxoos namni jedhamu kun biyya Room keessatti Phaaphaasii jalqabaa ta'e isatu muudame achumaanis kitaaba seeraa arra 81 duukaa lakkaa'aman lama barreesseera Qelemenxoos kun jecha kanaafuu fakkeenya qulqulluu Phexrosiiti inni abbaa lamaasu egaa karaa adda biraa fakkeenya lubootaati akkuma sira dubbadhe san luboonnis nama cubbuudhaan qurbana laachuufiidhaan cubbuurraa immoo eeguudhaan karaa cubbuurraas immoo hiikuudhaan mootummaa waaqayyoodhaaf qopheessu waan ta'eef tokkos abbaan lamaadha ammas hiika lammaffaa keessattis fakkeenya lubootaati egaa nutis asirraas akka humna keenyaatti yoo shan dadhabne lama buusuu akka dandeenyu nutti muusaati kanaaf kana goonee hojjetaa mana mananaa ba'eessa goote akka jedhamnuudhaaf itti yaaduu qabnaa jecha inni sadaffaan tokko fuudhee awwaale inni fakkeenya eenyuti fakkeenya Yihudaati Yihudaan barattoota warra 12 duukaadhaa aboo fuudheera imaanaa fuudheera adaraa fuudheera garuu ittiin hin hojjenne owwaalee kaa'e akka inni owwaalee kaa'u kan taasise immoo maalinnaa ittanii qabeenya addunyaa kana keessatti argamtudha birrii kanaaf fakkeenya isaati jechaadha karaa adda biraa tokkos inni warri har'a hojii amantii baratan san hojiirra oolchuu dhiisanii ibsaa gaanii keessaa godhanii warri owwaalanii ka'an fakkeenya Yihudaati jechaadha sakanaan immoo maaliif immoo owwaalanii ka'u anoo shakkitoota hin sodaadha anoo seefii hin sodaadha anoo manaafiqaan hin sodaadhe dandeeta karaa akkaree isaanii mo'achuu hin danda'u waan ta'eef anoni sodaadheen owwaalee laphee koo keessa kaa'ee hin dubbanne dhugaan baane jechaasaati gooftaan deebisee maal jedhe hojjetaa dhiba'aanana sila maan harkaa fuute sila maa amantere ittiin hojjettu edda ta'e bu'aan buufattu edda ta'e ittiin hin fayyitu edda ta'e ittiin hin jiraattu edda ta'e sila maa dhuftere jarana beekaa edda dhufne edda nanamana jenne edda mucaataa waayilooti jenne wanta nurraa eegamu wanta nutti kenname akka humna keenyatti ba'uu dirqama keenyaati akka humna keenyaatti ufnaa olimmoo nutti hin daane dirqama kan namaatu hin taane dirqama lubbuu keenyaa dirqama fayyuu keenyaa jechuudha kana godha saataa kana keessa dhufuun keenya dirqama taanaan dhufu dirqama lubbuu amanni baay'een waa biraa hojjechuu danda'a nuyi garuu dhufnee sana ilaaluu hin qabu jabaachuu qabu kanaaf isa kanaan dhiba'aan alaate dhiba abbaa firdii ta'u koo gameette maal harkaa fuute harkaa fuudhaa harka isaa milla isaa hidhaa dukkana limitee alaatti darbadhaa isa harkaa fuutan immoo abbaa shanii 10 taasiseef kennaa erga jedhee booda isa qabu hirkaatii isa hin qabne hirkaatii inni hin qabu irraa fudhatama isa qabutti immoo hin dabalamaa jedha akka jechuun baay'ee jechuudha ati jabaattee dhimmitee hojjetta taanaan dhimmitee waaqayyoon waaqessita taanaan kennaa qabdu irratti kennaan sii dabalamaadha kennaa qabdu irratti kennaan sii dabalama eebba qabdu irratti eebbi sii dabalama suga qabdu irratti sugi sii dabalamaadha fakkeenyaaf abbaan keenya Daawit
kennaa gurguddaa torba qaba. Kennaa gurguddaa torba. Kennaa gurguddaan jalqabaadha. Kennaa faarfachuu ture. Kennaa faarfannaa irratti kennaa baganaa dabalameef baganaadhaan faarfachuu. Baganaa irratti kennaa raajii dubbachuutu kennameef. Kennaa raajii dubbachuu irratti kennaa lubummaatu dabalameef. Kennaa lubummaa irratti abbaa biyyaa ta'ee mootii ta'ee addunyaa akka bulchuudhaaf kennaa kanatu kennameef. Kana irratti immoo darbe humna qabeessa ta'ee meeshaa tokko malee leenca akka ajjeesuudhaaf humna qabeessa akka jedhamuudhaaf humnatu kennameef. Dhuma irratti kennaa fayyisuuf kennameef. Kennaa tokko isa sinii kenname san itti hojjettanii qulqullummaan eeggattanii sodaadhaan tajaajiltanii jennaan Waaqayyo keenya arjaadha daddabalaa deema atiin baatta taana jecha. Kanaafuu mee kennaa qabdan adda baaftanii hubattaniittu kennaa keessa maal fakkaata? Inni kennaa faarfannaa qabdu dhugaadhuma sarratti jabaattee faarfachaa jirta taanaan kennaan kiraara rukutuu sii kennamu. Kennaan lallabuu sii kennamu. Kennaan daaqunii ta'uu sii kennamu. Daaqunii raaqeesii ta'uu sii kennamu. Oromoon dandeessa ta'e kan monoksee ta'u kan paaphaas ta'u sii kennamu. Kan geggeessaa biyyaa ta'uu sii kennamu. Kan abbaa qabeenyaa abbaa humnaa akka taatu sii kennamu. Nuuf kan jira keenya uumaa Waaqayyoon komanna malee. Kanaaf ati garuu isa sii kenname itti hojjetan sirraa fudhatama. Gaabura kannisi keessaa godaante taate. Kannisi gaafa gaabura keessaa godaantu maaltu itti seena jedhan? Soorsa, sharabiitii, ilbiisota taanee itti seena. Ija cabayyuu irraa akka yeroo kannisi keessa jirtuun ta'u beekame fudhadhaadha. Kennaan sii kenname sirraa fudhatamee jennaan kunoo gaaburaa kannisi godaante caccabe sana ta'a. Yaadadhaa Saa'oliin kennaa isaa ofirratti eeguu dadhabe. Ajajamuu diduudhaan kennaa isaa salphise. Dhumarratti maraa qalbii dabarse. Agartanii jira. Akkas akka hin taaneef kennaa isiniif kenname kana jabeessaatii eegaa. Maal jedhe gooftaan? Namni waan xiqqoo irratti amaname jedhe. Waan guddaa irratti immoo filatamaa. Waan guddaa irratti immoo muudama argata. Akkas jechuun maal jechuudha? Waan xiqqoo jechuun maal jechuudha? Waan guddaa jechuun maal jechuudha? Biyya lafaa kana irratti jechaadha. Biyya lafaa kana irratti yeroo muraasa keessa jiraattu kana keessatti amanamtee amantiidhaan ciminaan jabinaan hojjettee jennaan biyya waaqaa irratti dattee hojjettaadha. Waan xiqqoo jechuun biyya lafaa kanaadha. Waan guddaa jechuun biyya waaqarraati. Ergamoota wajjin dattee tajaajilta. Ergamoota wajjin dattee faarfatta. Asitti maal goonaan? Asitti jabaattee faarfannaan. Asitti maal goonaan? Asitti qulqullummaadhaan deddeebitee jennaan. Asitti Waaqayyoon sodaattee jennaan. Asitti seera isaa eegdee jennaan. Achirrattis dattee isaa wajjin tajaajiluudhaaf jirta. Waan xiqqootti kan amaname waan guddaa irratti muudama argata jedhe. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo jarreen lamaan sanaan ba'eessa goote jedhe. Ba'eessa goote. Isa tokkoon garuu hojjeta hamaa dhiba'aanana jedhe. Warri jabaattanii qulqullummaadhaan sodaa Waaqayyoodhaan eebba irratti eebba, suga irratti suga, fayyina irratti fayyina, tajaajila irratti tajaajila keessan cimsachaa jirtan jabaa qabeessa gootanii. Warri Waaqayyoo fuuldura dhaabachuudhaaf yeroo hundumaa dhimmitan yeroo hundumaa yaaddanii hojii isa kaan hundaa dhiistanii kana filannoo keessan taasisan ba'eessa goote jabaadhu harmee koo obboleettii koo obboleessa koo abbaa koo jabaadhu ba'eessa goote. Tajaajila mana Waaqayyoo keessaa gaddaaseedhaan dhiqqunnaadhaan luba taatanii daaqulii taatanii hunduma isaa dhiiftanii hojii mana Waaqayyoodhaaf gatii lubbuu naa taa'ettanii warri jabaachaa jirtan ba'eessa gootan jabaadhaa ba'eessa gootan. Gaaf tokko deebi'een dhufa ba'eessa goote hojjetaa amanamaa nana ba'eessa goote hojjettu amanamaa nana kottu gara maaddii gooftaa keetitti seenu sagalee jiru dhaga'uudhaaf jedhe. Waaqayyo kana waa dhageessisu haga dhumaatti jabeesseen baay'ee. Waa hubadha tajaajilli waa sadiiti. Tajaajila gaafa jennu waa sadiiti. Tokko of tajaajiluudha beekaa. Adamma waltajjii kana gubbaa gaafa naaban isa jalqabaa ofii kun tajaajilaa jira beekaa. Ofii kun eebbisaa jira beekaa.
ofii kootiin illee qodachaa jira beeka. Isinillee amma gaafatee sa'i dhaggeeffattan ofii keessan akka fayyadaa jirtan beeka. Tajaajila jedhaman keessanis ani dubbadhus sinteessanii kan dhaggeeffachaa jirtanis tajaajila jedhama lamaan isaanii. Kanaaf of tajaajilaa jirra jedha. Inni lammaffaa Waaqayyoon tajaajilaa jirra. Inni sadaffaan uummata Waaqayyoo amantuu tajaajilaa jirra. Tajaajilli bifa sadii qaba. Of tajaajilu, Waaqayyoon tajaajilu, uummata Waaqayyoon tajaajilu. Kanaaf tajaajila kana irratti gaa Waaqayyo hunduma keenyaaf akka humna keenyaatti nu kenna. Amma kan ku'anii beeka. An ku'anii beeka. Kan keessa isin beeku qabu. Lubooti beeku qabu. Daakunoonni beeku qabu. Akka humna keenyaatti nutti kennameera waan ta'eef. Kanaaf kan keessa nama taa'ee dhaggeeffachuu. Teessanii dhaggeeffattanii kan dhaggeeffattan kana hojiitti hiikuu. Hojiitti hiiktanii bu'aa buusu. Fakkeenyaaf edda barattanii booda tola ooltummaa hojjechuu. Tola ooltummaa jechuun maal jechuudha? Birrii lama buusaa mana Waaqayyoo kana ijaarraa gaafa jedha lama miti 10 buusaa. Birrii 2 miti 200 buusaa jechuun tola ooltummaa. Kan murtaa'e irratti dabalanii kennu ilaa akkasittiin bu'aa buusu. Waan dhageenya sana humna keenyaan beekumsa keenyaan yeroo keenyaan hojjechuudha. Yoo hojjechuudhaaf aanne garuu akka nuun jira Waaqayyo. Yoo dhiboofne garuu akka nuun jira Waaqayyo. Hojii Waaqayyo akka humna isaattiin madaaleetti laata isheetti isa ta'utti laata namni dhibaa'ummaadhaan hojjetu yoo jiraate abaaramaa ta'u jedha. Nama abaarsisi dhibaatu waan namatti kenname dagachuun abaarsatti nama geessa. Matsaafa raajii Ermiyaas 48:10 gubbaarratti namni dhibaa'ummaadhaan ergama isaa hin baane abaaramaa ta'u jedha waan ta'eef. Karaa adda biraa waan nutti kenname san akka nutti kennametti baanee hin tajaajillu yoo ta'e nu fooyyoo. Tokkoffaa Qorontos 9 lakkoofsa 16 irratti qulqulluun Phaawulos edda natti kenname edda natti waamame hin tajaajilu yoo ta'e anaaf fooyyoo jedhe. Anaaf fooyyoo jedhe. Maaliif jennaan akka namicha dhibaa'aa kanaa harkaaf miilli hidhamee gararaatti gad darbatama waan ta'eef. Kanaafuu yaa maatiiwwan Waaqayyoo humna keenyaan beekumsa keenyaan yeroo keenyaan qabeenya keenyaan mana Waaqayyoo keessatti tajaajiluutu nurra jiraata. Kan nama eebbisu, kan fayyaa namaa laatu, kan suga namaa laatu, kan nageenya nama gonfachiisu akkasii waan ta'eef warri akkana gochaa jirtan ba'eessa gootanii itti fufaa. Egaa waan gaarii akkasii kana tajaajila akkasii gochuun immoo haga gaafa duunuuti. Iska macarrasha iska muddas. Kanaaf bitaa mirgaatti hin gorina. Mee tajaajilli maaliin immoo ibsamuu qaba? Kana duwwaan dubbadhee gabaaf. Tajaajilli Waaqayyo jaallatu ba'eessa goote jedhee ittiin gatii gaarii nuu laata mee maaliin ibsama? Ibsi tajaajila gaariidhaa maali? Tokko jaalalaan ta'uu qaba. Jaalalaan yeroo hin jiru tajaajila sana jaallachuu kooti. Fakkeenya warra faarfattan faarfannaa kana jaallachuu keessanii. Itti of agarsiisuu miti jaallachuudha bakka. Nama fakkaachuudhaan miti jaallachuudhaan. Akka ergamoota Waaqayyoo ta'e waltajjii Waaqayyoo dhaabachuun koo anaaf waan guddaadha kun. Guyyaan dabaree kootii yoom ga'a? Yoom itti galee faarfata? Yoom inni qeellaa sanoffata? Kun amma jaalalaan rakka'uu qaba. Karaa adda biraa walii keenyas jaallachuudha. Kan lammataa kasoominaan. Kasoomina jechuun gad of qabuudhaan. Waaqayyo kana jaallata waan ta'eef. Inni sadaffaan obsaan. Yeroo dhabuu dandeenya. Fayyaa dhabuu dandeenya. Wanti baay'ee nu qoruu danda'a. Wanta nutti dhufu immoo obsaan mo'achuudhaan. Inni arfaffaan amanamummaadhaan. Amanamummaadhaan. Inni itti aanu shanaffaan fakkeenyummaa gaariidhaan. Fakkeenyummaa gaariidhaan. Namni nu ilaale fakkeenyummaa gaarii kanaan gara faarfannaa kanatti, gara tajaajila kanatti, gara hojii mana Waaqayyoo kanatti akka dhufu fakkeenyummaa gaarii gochuudhaan. Bannaa keenyaan, adeemsa keenyaan, gocha keenyaan, uffannaa keenya waa hundaatiin fakkeenyummaa gaarii ta'uudhaan. Inni ja'affaan ajajamuudhaan. Yaada guutuudhaan, laphee guutuudhaan ajajamuudhaan mul'isuu qabna. Inni torbaffaan abbootii keenya
faana buunee deemuudhaan akkamittiin faarfachaa turan, akkamittiin lallabaa turan, akkamittiin tajaajilaa turan, uffannaan isaanii maal fakkaata, adeemsi isaanii maal fakkaata kan jedhu abbootii darban san fakkeenya godhachuudhaan tajaajilu irra jiraata. Ibroota boqonnaa 13 irratti akka jira waan ta'eef. Inni saddeettaffaan seeraaf heera mana kiristaanaa eeguudhaan, seeraaf heera mana kiristaanaa eeguudhaan tajaajilu irra jiraata. Seera mana Waaqayyoo cabsaa, seera mana Waaqayyoo diigaa nan tajaajila yoo jedhu nama gaafachiisa. Kanaaf seera mana Waaqayyoo qanoonaaf doogimaa isaa eegaa. Salgaffaan qulqullina mataa keenyaa qabachuudha. Qulqullina mataa keenyaa qabachuudha. Inni kurnaffaan kadhannaadhaaf laguutti jabaachuudhaan tajaajila keenya mirkaneessuu qabna. Tajaajilli kanaan mirkanaa. Tajaajilaaf kanatti hin godhamu gaa Waaqayyo gaafa deebi'ee gatii nu laatu maal jedha? Ba'eessa gootee nun jedha gaa. Ba'eessa nu goote. Ba'eessa goote. Hojjeta amanamaa nana. Hojjettu amanamtuu nana. Ba'eessa goote. Kottu maaddii gooftaa keetitti gali. Kan nama jechisiisu. Ulaagaalee kanneen kanaaf kana fakkaatan gaafa gootee argamu. Yoo ta'uu dhaabaate garuu akkasumaan taatee qamaati wal waaqni. Kanaafuu meeqaa koof kan keessan maal fakkaatan? Isa hojjetaa amanamaa. Harkaa koo duraa badi. Harkaan miila isaa hidhaa. Gara dukkanaatti darbadhaa. Saanni qabu harkaa fuudhaa. Isa jedhamudha moo ba'eessa goote kottu gara maaddii gooftaa keetitti galu kan jedhamu. Deebiin isaas ni fanniisa. Gatiin tajaajilaa guddaa. Gatiin tajaajilaa guddaa. Namoota ba'eessa godhanii warra tajaajilanidhaaf Waaqayyo biraa gatiin kennamu har'a ta'u boor guddaa. Har'a ta'u boor guddaa. Yeroo akkana siniin jedhu har'a biyya lafaa kanarratti foon keenyaaf gatii tajaajila nuyi mana isaa keessatti godhu abbaan keenya, uumaan keenya, qorichi keenya, fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos foon keenyaaf ta'u lubbuu keenyaaf kan inni nu kennu waa guddaa. Waa guddaa. Mee kitaaba qulqulluu keessaa sadii sinitti baay'eetu jira. Sadii qofa sinitti barumsa boqonnaa armaan olitti qaba. Inni jalqabaa maxaafa raajii Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irraa kaasanii gaafa laaltan akkas maal jedha seetanii isa kana dhugaadhumatti warri ogeessa ta'anii ogummaa isaaniitiin immoo Waaqayyoon kan tajaajilanii namoota gara jallinaatii gara qajeelinaatti, gara xuraa'ummaa irraatii immoo gara qulqullinaatti, gara du'aatii immoo gara fayyinaatti warri deebisanii akka bakkalcha barii ifuudhaaf jiru. Akka bakkalcha bariidhaa ifuudhaaf jiru. Akka urjiidhaa calaqqisuudhaaf jiru. Akka biiftuudhaa ifuudhaaf jiru. Jara hin calla'u kun hinga dhugaadha. Karaa biraa wangeela Maatewos 25 lakkoofsa 21-23 irratti immoo mata duree godhanii akkuma kaane sana ati ba'eessa goote hojjetaa amanamaa nana kottumee gara maaddii gooftaa keetitti gara mana gooftaa keetitti tolsee kottu gooftaa kee wajjin nyaatu kottu gooftaa kee wajjin dhufu jara na kun hin ga'u gooftaa ofii wajjin maaddiitti dhiyaachuun hin caalu garuu taaniitu jirru abbaan nu jaallatee maaddii isaatti gaafa nu dhiyeesse. Karaa biraa wangeela Luqaas boqonnaa 10:35 irratti isin ijoollee abbaa warra eebbifamoo kottaa mirga koo dhaalaa kottaa jireenya bara baraa argadhaa kottaa bara baraan gammadaa jecha jedhu sana nu dhageessisuudhaaf jedhu namoota hundaa keessaa adda baasee jecha kana waan ta'eef jecha ba'eessa goote jedhu kan argachuudhaaf har'a jabaannee tajaajiluun hojjetaa amanamaa hojjettuu amanamtuu ta'uu nurraa eegama. Kanaaf akkana jedha nan dadhabe nan dhufe kaleessa hojjedheera hingaa utuu hin jedhin tajaajila mana Waaqayyoo keessaa hojii mana Waaqayyoo keessaa jabaadhaa hojjedhaa. Namni namaaf hojjetu iyyuu badhaasa qaba. Namni namaaf hojjetu iyyuu gatii qaba. Kana malees gonfoon jira beeka. Gonfoon jira. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa kaastanii yoo ilaaltan amantii koo eegeera tajaajila koo tajaajileera higicha koo fiigeera dorgommii koo dorgomeera kanaasicha abbaa koo irraa kan na eegamu gonfoo mo'ichaa fide. Kanaaf gonfoon jira waan ta'eef kan argachuudhaaf jabaannee tajaajiluutu nurra jiraata. Kana caalaa immoo yaa maatiiwwan Waaqayyoo lafarratti iyyuu har'uma kana iyyuu
fooruma keenya kanaaf jireenya bal'aa jireenya eebbaan guutamee argan fooruma keenyaan asirratti immoo seenaa tokkoon isinitti mee kanuma barumsa koo xumura ba'eessa koo ati galgalaaf ganama gara manaa kootti deddeebite kan tajaajiltu ba'eessa koo na argaa jechuutu hin taane Waaqayyo koo na arga jettee kana jechaa jirtu ba'eessa koo humna kee beekumsa kee yeroo kee aarsaa gootee mana Waaqayyo ijaaruudhaan gararraatti gajjallaatti bitaan mirgaatti zikiriidhaan kadhannaadhaaf lafuudhaan ulaagaalee tajaajilaa hundaa guutuudhaan kan deddeebi'aa jirtu ba'eessa goote jabaadha. Kan akka goonuma gargaaru akkas ture. Har'uma kanayyuu isa borii miti. Deebi'ee gaafa dhufuun sii kennaa miti. Har'uma kanayyuu jedhan gatiin tajaajilaadhaa warra kan saataa dhugaatti tajaajilan kan kennu guddaa akkas ture egaa. Yeroo darbe dubbadheera kan deebi'a. Walitti dhufe waan ta'e wal jabeessa waan ta'e man dubbadhe abbaa manaa fi haadha manaa turan jedhan homaa tokko qaban hiyyeessa. Garuu Waaqayyo isa guddaa qaba. Garuu Waaqayyo isa sooressa qaba. Kanaaf yeroo hundumaadhaa dhabiisarraan kan ka'e mana Waaqayyo dabaree dhabu. Naxaraa tokko uffatee dhabu. Naxaraa tokkicha. Wanti nama raadu gaafa fira ishee keessaa namni du'u isheetu gana uffatee dhabu boo'ichi. Inni immoo yeroo isheen galtu guyyaa uffatee dhabu. Naxaraa tokko. Bataskaana gaafa dhaqan naxaraa tokko duwwaa waan ta'eef yoo inni gara mana ga'e ilma guyyaa dhabu. Dabaree dhabu turan hin qaban turan. Inni hojii mana Waaqayyo keessaa of kennee hojjeta. Isheen hojii mana Waaqayyo keessaa arti. Gaafa ayyaanni waggaa jiru qoraan dhaqee fida, bishaan dhaqee fida, gaafa keessummaan dhufan keessummaa dhabni namichi. Namni kun nama biyya kanaati jala lafa kun seenaa abbaan isheetti nu qabatamaa qabu dhugaadha. Bara dargii keessa waan bara Sillaasee keessa waan ture bara Hayila Sillaasee keessa. Kanaaf maal godhe seetan gaaf tokko ayyaana guddaatu jira ture. Ayyaana guddaa jiru kanarratti namoonni yeroo sana tajaajilli mana Waaqaatti kenname nyaatanii dhugu turan. Keessummaa kana simachuudhaan mana Waaqayyo keessatti namichi kun simata. Keessummaa gaaraa dhufe abbaa amantii gaaraa dhufe qofaasaa simata iddoo laateef bishaan billaa laateef dhaqee waan sun hundaa godheef ati ga'een keessa bakka baay'ee keessaa maalidha jennaan waan tokko iyyuu hin qabu. Kanammoo akka achi fiddee as fiddee akka tajaajiltu akka hojjettu kanaaf immoo dirqama sitti kennanii birrii si qabu hiikoo natti dhagaame mana hojjechaa jira. Sammuu koo keessa waan itti mutu jira. Waan hin dhageenyatu jira, waan hin bareedetu jira. Namni mana Waaqayyo keessa hojjetu Waaqayyo dafqa namichaan lakkaa jedha waan ta'eef dafqa kunaa lakkaa gadi lubbuu naa ta'a jedhee hojjechaa jira. Maal immoo hojjetta jennaan mana cisaa keessan ta'a hiyyeessa duwwaa waan tokko yommuu. Abbaan kun gaddee fi abbaan mana kanaadha inni hojjettu kun Waaqarraa millatee dafqa keessii fayyada. Galgalli kee haa ta'u jedhe. Mucaan darbamu. Birri kun akka tiraan dhaalabee qabu. Galgalli kee haa ta'u Waaqayyo Waaqarraa millatee si haa eebbisuun siif haa kennu ni caala. Abbaa amanee fudhatu ni caala. Akkana jedhe. Boruun taasaas taabotiin bobba'e inni eebbise. Namichi kun akkuma sana hojjeta. Gaafa galuudhaaf ta'u warra kaan eebbisuu dhiisee namicha kana rachisaa bu'ee eebbise. Namni Waaqayyo garaa isaa guutuu arraba isaa guutuun sin eebbisee jennaan hapheeta isinitti qaba. Sinitti gaddeen asuma kanaa dhangoodha. Nama Waaqayyo dhaga'uuf jira waan ta'eef. Ammas eebbisee gaafa jedhu egaa immoo sinan geggeessa jedhee shaanxaa namicha garaa kaan fudhee geggeessa. Dadhabaan wal hin jenne. Nama biraa ramadaniif hin jenne. Nama Waaqayyo irraa eebba argachuudhaaf jecha ammas ijaarana Waaqayyo gadi bu'ee nama eebbisu beekaa. Nama isaarra bulee nama eebbisa. Hojjetaa isaarra bulee nama eebbisa. Hojjetaa isaa isaa amanamaa. Saba eessa godhee hojjetu isarra bulee nama eebbisa. Sabun duratti ba'ee saboonni hojjenne eebba kana argata. Kanaaf akkuma kana bu'ee gaafa inni geggeessee deebuu baate waan Waaqayyo amma karaatti agarsiisee karaatti buusee gaafa deebuu amma dhaabatee fannoo isaa baasee abbaan mana kanaa si haa eebbisu. Haati Waaqayyo si haa eebbisu.
galgalli kee haa tolu. Ani waanan silaadhu qabu isan qabu immoo silaadheera. Waaqayyo kan ammoo sirra bulchee galgala kee haa eebbisu jedhee masqalii laatee fi eebbisee sokke. Achumaan lagatti gadi bu'ee dafqaa ol dhabaa oole waan ta'eef qaama isaa miiccatee gara manaatti ol ba'uudhaaf gaafa jedhu bushaan keessaatii waanuma akka qotta tokko arge. Mbala keessa fuudhee laata hin jedhiin warqee ni warqee. Sira immoo yaa Waaqayyo anoo saboriin jedhee anuma na badhaafte erga jedhee booda irraa muree gabaatti keessee gaafa gurguru birrii guddaatti gurguru. Citaa sana diigee qorqorroo jala jabbii miti. Namni kun jarana nama guddaa ta'ee saawwa 300 hore. Saawwa 300 keessaatii 31 bira ka'a. 31 bira ka'a. 31 bira ka'a. Kan inni dhaqee immoo saawwa kana ilaalu roobii jimaata malee immoo hin dhaqu. Yoo isheen jabbii dhatte irraan fudhatu jalatu nyaata. Qotiyyootti qotatu kaleessa waan qabu. Dhumarratti jarana ijoollee isaatiillee amma sooromanii haga makiinaa bituutti haga foogii jalatti ga'a. Dhugaa. Namni kun dhumarratti gaafa ayyaana qulqullicha Mikaa'eliidha. Bataskaanaan ni ijaaraa ture sunis Mikaa'eliidha waan ta'eef tajaajila ture Mikaa'eliidha waan ta'eef gaafa ilaala Mikaa'eliidha. Sangaa qabu keessaa guddaa isa fuudhaa qala nama nyaachisaa jedhu. Dhumarratti ijoollee baay'ee sooranii qurbaanaan qorrobanii waamamanii deeman. Maal jechuun barbaade? Namni ba'eessa godhee hojjetu, ba'eessa godhee daandii eebbaarra deemu, harrayyuu ba'eessa godhee eebbaa gata. Harrayyuu ba'eessa godheetu ba'eessa isaaf ta'eetu jira. Ilaa kun akka ta'u jiru lafarratti jiru. Ni waaqarraa lafarratti jiru eebbifamu kennaatu. Kanaaf ba'eessa godhaate waan gaarii hojjedha. Ba'eessa goonee waan gaarii akka hojjennuudhaaf kadhannaan nu barbaadanii eegumsaan ergamoota Waaqayyoo waadaan toloota qulqulloota raajota barattootaa ajummaan dhumaa keenya Sillaasee hunda keenyaa jennatu. Maatureen barumsa keenya maalidha? Ba'eessa goote. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 21-23. Nutis ba'eessa goonee eebba foonii lafarratti eebba lubbuu waaqarratti akka gargaaruudhaaf Waaqayyo nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyoo haa ta'u.